Garmaama jedhama sirba aadaa jaallatamaadha. Aanaa naannoo Beenjaatti immoo caalaatti beekama. Eeboo qabatanii gaachana qolatu. Sagalee midhagaa eeboo fi gaachana walitti buusanii dhageessisu. Sagalee walirkaa fudhanii sirbu. Tokko sirbee kaaniin dhaabbatu. Tokko keessa deemuudhaan hundaan sirbaa jedhee kakaasa. Gosa sirba garmaamaa kana. Garmaamni madaraarsuun kuni waanuma namatti tolee fi waanuma gaarii ta'eef waanuma ifatti adeemnuuf kanuma nuti tollaan akkanumatti jejjenna. Masqalichi immoo waan waggaan dhufuuf nutti tolee waan achis deemanii as deemanii taphatanii nyaatanii hunduu jaalalaan wal faana deemee taphatee of kolee galuudha jechuudha. Gaafa guyyaa 16 galgala gubamee gaafa guyyaa 17 gaggeeffama achirratti jaarsi maal jechetti dhugaa tumaa isaa kottukaa dhufee akka dhufte nageenya dhufu sangaanii qambarrii jala buulu ilmi kan abbaa haa ta'u intalli kan haadhaa taatu jedhee tuma. Faacha gogaa wayinii irraa hojjetamee mataatti kaawwatanii garmaamu. Huccuu aadaa bifaan adii ta'e uffatanii sirbu. Gosti huccuu adii kun immoo uffannaa aadaa warra Jimmaa biratti baay'ee beekamaadha jedhu. Sirbi garmaamaa yeroo garmaamamu yeedaloo fi walaloo daran onnee nama fudhatu of keessaa qaba. Yaa ijoollee ooyyee eenyu keetiree ooyyee eenyuuf deessee eenyuuf lollaa abbudduudhaan dhiiga deessuu dhiiga maa diddaa maal abbaasaa dhiira deessee maal himtaa jedhaa yeroo sirban qalbii nama hawwatu. Abbudduudhaan dhiiga deessuu dhiiga deessitee maal diddaa dhiiga deessitee maal diddaa maal abbaasaa dhiira deessuu maal abbaasaa dhiira deessuu. Sirbii garmaamaa kun barii birraa sirbama. Keessumaa gaafa masqalaa immoo caalaatti ragadamee garmaamama. Masqala gubiniyyuu ulaa baanee bulaa sana immoo si kaanee ginaabee kan jedhamu achitti irraanfannee kaanee ginaabee baddeeyyii kan jedhamu tokkotti goosuu buunee irraanfannee achii kaanee amdoon deemnaa jechuudha. Inni sun gamaanni ulaan sun immoo gaafa ulaa baan sana sa'a qabatee ba'a ijoollee qabatee ba'a dhaabataa qabatee caaccuu qabateetu ba'a. Bariin birraa waqtii quufaati. Asheennis waqtii kana dhaqqaba. Kanaan immoo guyyaa garmaamaa kana ni nyaatama ni dhugama ni quufama. Nyaata achirratti garuu wanti kennamu qalamees nyaatamaa inni dhufaa korma kan qalu jira korbeessa kan qalu jira buna qalmi adda addaa cuuphanni adda addaa kan dhufu jira hin kennama jirti. Sirba garmaamaa kana irratti immoo dargaggoo fi manguddoon sirnaan irratti hirmaatu. Sagalee walirkaa qabuudhaan sirbu. Caalaatti immoo namni sagalee kiiloolee qabu ni filatama sirba garmaamaa kana irratti. Achuu barratti dargaggeessi hirmaata abbootii hirmaata gaachansaa irratti sirba gaachansaa irratti abbootii hirmaata dargaggeessi hirmaata. Shamarranis immoo sirba durbaa jedhamti isheen hirmaatti bukkeetti. Isheen sirba durbaa jedhamti amma yeroo ammaa kana kan jiru uummanni inni hirmaatti ishinis. Yoo sirba sirbullee dhaqnee gaafannee malee sirbanna. Yoo garmaamu gaafa garmaama sanallee abbootiin kan keenya fuuldura bu'aniiti doobbii jedhama kan nama gubu isa cabsataniiti yoo nuti tartaa cabsinellee doobbii sana nu gubu. Tartaa sana cabsinu amma bakka dhaqni bakka kaaneef sana geenyutti achi yeroo geenyu ijoolleen durbaa immoo tartaa tokkoon toroo tokkoon dhufuu toora sanaan iyyuu dhaqanii jarri immoo iddoo tokko dhaabatu. Ijoolleen dargaggoo taate immoo jarri sun eeyyama gaafa kennanuuf sirba isaa dhiqee ijoollee durbaa sila wajjin sirbitee achi immoo kaanii immoo mana abbaa tokko dhaqu. Yeroo sanas jaarsolii sanatti yuufatee deema. Dhaadannoos of keessaa qaba. Gootummaadhaanis kan guutamedha. Garmaama irratti miirri injifannoo kan irratti ibsamuudhas ni onnatama. Kanaanis sirbii sagalee cimaa qabu fi dhaadannoo of keessaa qabu sirbama. Gosti sirba garmaamaa kun sirboota biroo irraa adda. Sababni isaas waggaatti yeroo tokko kan sirbamudha. Gammachuudhaan kan guutamedhas. Baga geessee waggaa nagaa waagii waggaa isa geelloo sirba geengoo jedhaa yeroo sirban barri haaraan dhufee asheen akka qaqqabes kan mul'isudha. Garuu achirratti wanti jedhamee wallifamu suni kalleelasii kan jedhamu jira. Kalleelasii zabanni nuu toleera fi kan jedhu jira. Waan akkanaatti wallifama maal goonadhee zabannoo nuu toleera fi egaa waa'ee sirbichaa irratti kan akka jedhame jilaa qabamaa jirri kun jilaa qabuu dargaggootiin akkatti sirbama.
Kan sirbama maskalli kan sirbuun uumamaan gaachana eemoo. Yo,